Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya keessanii har'aan kana keemistirii kutaa 12 way of expressing concentration of solution kan jedhu ilaalla. Hanga xumuraatti nafana waan affeeraa kee viidiyoo kana yeroo jalqabdan like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jaa. Wantoota baay'ees keessatti ilaalla jechuudha. Paartiin kun qorumsa irratti sirriitti ni dhufa, sirriitti xiyyeeffannoo itti kennaa, viidiyoo irra deddeebi'aa ilaala. Gabanumaan namoonni DB gochuu barbaadan DB karaa ittiin guutan Telegram linkii keenya jala seenatii viidiyoo kana gara gadii kana al takka ni xuyitu gara gadiitti linkii fi wantoota barreeffama hedduutu jira. Barreeffama san keessa Telegram gruupii kan jedhu seentanii achirraa information guutuu argachuu ni dandeettu. Keessan inbox nu gootaniitiin DB isinii goonite mo'attanii bara dhuftu Ameerikaa deemtu jechaadha. Okay, haa eegallu. The concentration of solution, amount of solid present in a given solvent. Concentration of solution jechuun amount of what? Amount of solute. Amount of solute jechuun hamma sukkaraa jechuudha. Fakkeenyaaf sukkaraa fi bishaan sukkara keessatti bulbulaa jennu. Amountiin sukkaraa tun hammi sukkaraa kan bishaan keessa galte sun maal jennaan? Kan bishaan keessa galte sun concentration jennaan. Achi keessa galte o solution keessa galte sun concentration jennaan jechaadha. Okay. Maarree concentration karaa lamaan laalla jechuudha. Concentration karaa lamaan ibsuu dandeenya. Inni tokko qualitative fi inni lammaffaa immoo quantitative jechuudha. Qualitative jechuun quality isaa akkami? Concentration kun callabbaadha moo concentration kun dilute moo concentrated? Cunkoomoo callabbaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Dilute jechuun fakkeenyaaf quantitative dha yoo kan ilaalu ta'e quantitative keessaa termi dilute fi concentrated jedhu. Dilute jechuun bishaan fakkeenyaaf sooqiddaa fi bishaan walitti makitaa sooqidda baay'ee muraasa bishaan barmeela tokkotti osoo kana hixu taate maali dilute jechaadha. Baay'ee callabbaa jechaadha. Cunkoo jettanii na fakkaate addaan namaan kan dhufeetti afaan Oromoo kun maalumaafuu inni kun hedduu bakka callabbaa jechuun ofumaa bishaanuma bakka already it is water bishaanuma bakka ofumaa wanti sooqidda keessaa argitu hin jiru. Okay, concentrated yoo cunkoo jedhanii na fakkaate sooqiddi sirrii malee itti baay'ate fiddee kontaala tokko barmeela tokkotti yoo kana hixu taate awoo ol fuutu kaa dubbii waan si dhufaa miiree sooqiddi baay'ee kuramaadha hedduu dhageessisa jechuudha. Concentrated kan jennuun isa sanii jechaadha. Inni suni maali? Qualitative jechuudha. Concentrative fi diluting are used to describe solution qualitative jennaan. Qualityidha. Quality isaa brandii isaati jechaadha. Solution with relatively small amount of what? Solute said to be dilute jennaan irraa. Solution with large amount of solute is said to be what? Concentrated jennaan jechaadha. Asirratti kun concentrated jennaan jechaadha. Kun walumaan misiliibse kanaani. The other very important is here. The analogy of concentration. The analogy of concentration can be very useful in every day life. The analogy of concentration baay'ee barbaachisaa jireenya guyyuu keenya keessatti jechaadha. For example, human beings estimate quantity of solutes such as sugar, salt in beverage in the other food solution by testing. Namoonni ilaal guyyaa keessatti warra haadholee keenya sukkara fa'aa teesti godhuudhaaf soogidda fa'aa teesti godhuudhaaf maal gooti beekuudhaaf estimeet godhuudhaaf kan akka beverage dhugaatii garagaraa nyaata garagaraa keessatti teesti gochuuf maal gooti arrabaan yookiin teesti gooti jechuudha dhabuudhaan. Okay, maarree however sometimes testing substance is not safe. Yeroo tokko teesti gochuun wantoota seemii miti arraba si gubuu danda'a jechuudha. Jalqabuma tasa ol fuutee arraba kee taasii gochuu danda'a. Fakkeenyaaf osoo fuutee ittaanoolii seetetiniin ittaanoolii jechuun alkoolii madaa irratti godhan jibii mana haakimaa kana fuutetiniin teestii yoo goote sa'a sanitti sirraa fixuu danda'a jechuudha. That is not safe. So in general, this is not accurate method of estimating concentration of solute in solution jechuudha. Inni kun accurate miti jechuudha. Gorfama illee miti jechuudha. So maal laalare several quantitative expression
of concentration are used in chemistry. Karaa baay'ee jira jechuudha. Karaa quantity isaa ittiin barba hammi isaa ittiin beeknu karaa hedduutu jira jechuudha. Isaan keessaa tokko kan as keessatti ilaallu mass percentage jira. Parti per miliyeeni jira, parti per miliyeeni jira, mol fraction jira, molality jira, normality jira, molarity jira. Sisaaban qabanii kanneen sirrii ilaalla jechuudha. As keessatti qorumsa paartii qorumsaa irratti hedduu deddeebi'anii ni ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti mass percentage party per million in the party per billion of solute in solution jenneetiin ni ilaalla jechuudha. Okay, party percentage by mass jechuun maal jechuudha? Percentage by mass jechuun percent by mass, also called what? Percent by weight or weight percentage is the ratio to mass of solute to mass of solution multiply by what? Multiply by 100 jechuudha. Solute kee sukkara kee, okay? Solute jechuun sukkara haa jennu. Solute kee kan solutionii kee keessa jiru akkam goona mass of solute weight of solute inni fudhanna. Eegasi solutionii irra jechuudha. Solutionii jechuun paartii lama jechuudha. Solutionii jechuun eda'ama solute fi solvantii jechaati. Solutioniin tokko jechuun wanti tokko solutionii jechuun amma qaruuraa kana keessa solutionii jira haa jennu. Solutioniin qaruuraa kana keessa jira jechuudha. Maaltu nurraa eegama? As keessa watariin jiraatu qaba. Watarii irratti wanti solvantii solutiin itti dabalamuu qaba yookiin sukkara yookiin wanta ta'e. Kanaafuu solutionii jechuun maqaa waa lamaati jechuudha. Solute plus solvantii jechaadha. Solute plus solvantii. Kanaafuu solute mass of solute over what? Mass of solution jennee kan kenne kana. Mass of solution mass of solvent, mass of water plus mass of hydrogen, mass of salt or mass of sugar jenneetiin kenna jechuudha. Okay, kana jechuu kana fakkaata formula dhibbaan baay'isna jechuudha. Mass of solute mass of solvent jennee dhibbaan baay'isna jechuudha. Okay, mass of solute mass of solvent walitti adduu goonu mass of solution dha jechaadha. Percentage by mass has no unity. Unity hin qabu. Sababni isaa inni gubbaas kiiloogiraama yookiin giraamaan kennama waan ta'eef maasiin gubbaallee maasidha, jalillee maasidha. Maasiin kiiloogiraama yookiin waan ta'een kennama. Maasiin kiiloogiraama fi kiiloogiraamni wal balleessa sila ta'eef kanaafuu unity hin qabu jechuudha. Kanaafuu two ratio quantitative haaluma sanii kaayama jechuudha. Ratio maan kaayama. Okay, mee fakkeenya salphaa tokko asirra haa ilaallu. Maal nuun jedha asirratti? Solution is made by dissolving what? 30.5 gram of glucose. Glucose dissolve itti goone jechuudha. Solutionii keessatti solutionii as keessa jiru tokko as jiru kana jechuun solutioniidha haa jennu. Glucose giraama meeqa? Giraama 13.5 itti daballe jedha. In what? Solutionii jira jechuudha. 0.100 kilogram of water. Watarii kenna bishaan 0.1 kiloogiraamidha jechuudha. Kiloogiraamiin kun gara giraamatti yoo jijjiirru kumaan baay'isu jechuudha. Kanaafuu 100 giraama ta'e jechuudha ka bishaanii. Okay, ka bishaanii 100 giraama erga ta'e maarree salphaadha. Mass of solutionii argachuudhaaf isa kana 113.5 kana irratti edaana jechuudha. Kanaafuu salphumatti 5 takka 3 takka jettaan jechaadha. Salphumatti 113.3 jetteetiin keessa 113.5 jetteetiin geetta jechuudha. Mass of maali? Mass of solutionii kee haala sanii geetta. Okay, maarree salphaadha. Kana booddee maal irra gootaa? Salphumatti asirra argisiisee jira jechuudha. Mass of solutiin kenna isa kana, mass of solvantiin kenna isa kana. Okay, glucose over solution. Glucosein kenna isa kana, isa meeqa? 13.5. Mass of solutioniin kenna walitti edaana jechuudha. Glucose fi isa kana yoo walitti edaanu meeqa? 113.5 ta'a. 113.5 ta'a. Kana yoo baay'isu salphumatti argatta jechuudha. 1.9 ta'e jechuudha. 1.8 naannoo humaa ta'a gara 9tti maal ta'a? Jijjiirama jechuudha. Yookiin immoo gara 9tti approximate goona jechuudha. Kan
Kan itti aanu part per million jechuun when the mass of solute in the solution is very small. Mass of solute solution keessa jiru baay'ee xiqqaa yoo ta'e kanaafuu widely used expression is part per million jenneetini part per million kana fayyadamna jechuudha. Mass of solute or mass of solution jechuudha. Garaagarummaa hin qaban times 10 the power of 6 jennaan jechuudha. Kanaafuu mass of part per million kun parasantiidha yoo kennu taate maal goona mass of solute keenya parasantiidhaan isa kaan meeqaan baay'isuudha jechuudha. 10 the power of 4 dhaan baay'isu jechuudha. Wanti tunillee isinii dhufti jechuudha. Yeroo tokko parasantiin isin gaafachuu dandeetti. Gaafa parasantiidhaan isin gaafatte example kana ilaallu. A 2.5 gram of sample ground water of ground water was found to contain what 5.4 10 the power of 6 jechuudha. 10 the power of 6 microgram jechaadha. 10 the power of 6 qaba. What is the concentration of zinc akkasii qaba in part per million dhaan zinc hagana concentration hagana part per million dhaan ibsi jedha. Okay, asirraa solution kamii solute kamii solvent kamii jenneetiin baasuu qabna jechuudha. Okay, ground water maali solution dha jechuudha. Ground water keessa jira contain ground water kun contain 5.4 microgram of zinc qaba jechuudha. Zinc kun maali solvent dha. Zinc kun zinc solute jechuudha. Solute kenna what zinc dha jechuudha. Zinc solute dha. Okay, solution kenna isa kana jechuudha ground water dha jechuudha. Solution arganne waa'ee solvent amma sirra uummata akka wanti nu barbaachisu hin jiru jechuudha. Solvent illee argachuu ni dandeenya nu barbaachisu garuu. Okay, so finneetoo maal goona isa kana gara 10 the power of 6 tti jijjiiruu qabna jechuudha. Jalqaba irra mass of solute dha isa kana 10 the power of 6 dhaan part per million waan ta'e 10 the power of 6 to 10 the power of 6 tana ni balleessiti 5.4 2.5 irra jechuudha. Salphumatti isa kana arganna jechuudha. Okay, isa kana amma maal nuun jedhe example itti aanu irratti express 5% mass over mass to mass ratio solution of sodium chloride in part per million dhaan ibsi nuun jedhe. Part per million dhaan ibsi erga nuun jedhe parasantii nu kennee jira. Parasantiin erga nu kenname parasanti times 10 the power of 6 jennaan jechuudha. 5.5% times 10 the power of 6 10 the power of 4 jechaadha. Direct 5 10 the power of 4 nu dhufa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haala kanaan keetta jechuu kunooti. Ishee kana sirriitti hubannaa keessa nagalchuu qabdanii. Kan inni itti aanu immoo part per what part per billion dha jechuudha. Part per billion illee maaliif fayyada jenneera akkuma san concentration isaa hedduu yoo xiqqaatu ta'e ilaala. Concentration of part per billion represent 1 gram of solute per maal jedha billion 10 the power of 9 gram of solution jedha. Giraamni takkittiin isa kana walqixa ta'uu isii yookiin isa kana bakka bu'uu isii represent ta'uu isii argisiisa jechuudha. Okay, inni sunillee mass of solute over mass of solution 10 the power of what 6 10 the power of 9 jechaadha. Haala kanaan ilaallaa. Mee exercise kana keessa hojjannee waliin deebina. Mee exercise kana ilaallu maal jedhaa a sample of 0.89 of potassium chloride is dissolved in what 54.6 water jedha. What is the percentage by mass of sodium potassium chloride in solution jedha. As keessatti solutiin isa kana solvantiin isa kana solutioniin idaama jara lamaaniiti. Okay, kana fakkaata. Okay, asirra jalqabni isaa maali potassium chloride in solution 8.9.72 dhufe water solution isa solvantiin kenna waterii maali 554.6 dha. So part per percentage by mass barbaade jedhe. Percentage by mass jechuun akkuma beekamu percentage by mass jechuun mass of solute over mass of solution jechuudha. Mass of solution jechuudha. Mass of solution jechuun immoo mass of solute
plus mass of what? Mass of solventii jechaadha. Solventii jechaadha. Solventii waan ta'eef isa kana immoo isarraa argannaa kun mass of soluting kana mass of solventiin kana jechuudha. So isaan kana lama walii edaana jechuudha. Mass of solution argachuudha. Mass of solution argachuudhaaf jara kana lama yoo walitti edaane 0.892 gram plus 54.6 yoo walitti edaane meeqa nuu dhufanii 55.492 dhufan jechuudha. Kalkuleetaraan walitti eda'uu dandeessu. Kanaafuu mass of solution isa kana jechuudha. Mass of soluting keenya kunoo isa kana waan ta'eef salphumatti mass of soluting keenya 0. times 100 jennaan jechuudha. Asittis times 100 jennaan percentiidha waan kennu. Mass of soluting keenya isa kana 80.892 gram over mass of solution keenya maal jenneen jira 5.5492 times gramidha. times 100 dha. Gram inni baddi inni kun dhumni isaa meeqa dhufaa yoo waliin baay'atu 0.6 percentii dhufa jechuudha. Percentiidhaan 1.6 nuu dhufa jechuudha. Maaltu potassium chloride percentiidhaan 1.6 nuu dhufa. Kan itti aanu ammoo gaafii lammaffaan if 105 gram of orange juice contain what 120 milligram of ascorbic acid or vitamin C. What is concentration of ascorbic acid expressed in party per million jedha. Jalqeen lammaffaa irratti immoo party per billion jedha jechuudha. Kana lamaanuu ni ilaalla. Okay, gaafii kana irratti mass of solute ni qabna jechuudha. Mass of solute 100 fi 20 miligiraamii jechuudha. Inni kun eessa keessatti argama? Orange juice keessatti argama. Orange juice kenna mass of solution jechuudha. Mass of solution kenna meeqa nuu taare? Mass of solution 150 jechuudha. Okay, hamma kana of keessaa qaba jechuudha. Maal hamma kana? Vitamin C yookiin ascorbic jechuudha. Vitamin C of keessaa qaba. Vitamin C kun miligiraamii waan ta'eef gara giraamatti yoo jijjiirru kumaan baay'isna jechuudha. Kanaafuu duwwaa tuqaa takka 2 giraam ta'a jechuudha. Kanaafuu party per miliyeeniidha yoo hojjennu ta'e mass of solute over mass of solution times 10 the power of 60 jechaadha. Mass of soluting kenna meeqa? Duwwaa tuqaa takka 2 giraam. Duwwaa tuqaa takka 2 giraamidha over mass of solution kenna meeqa? 150 giraamidha times 10 the power of 60 jechuudha. Giraam inni baddi. Kanaafuu dhumni isaa meeqa ta'e? Around 800 ta'a jechuudha. 800 ta'a. 800 party per miliyeeni ta'a. Okay, party per biliyeeni gochuudhaaf hoo maal gochuu qabna? Party per biliyeeni gochuudhaaf kanuma 10 the power of meeqa jennaan? 10 the power of 9 jennaan. Isuma kana 10 the power of 9 jennaan. Gaaf kana meeqa ta'a? 0 meeqa itti dabala? 0 sadiitti dabaluu qofa jechuudha. Asirra 0 sadiitti dabaluu qofa. Kanaafuu meeqa nuu dhufa ka isaa? 9 gaaf goonu 0 dhaami 0 sadi kuni 800 waan ta'eef 0 2 10 the power of 3 jenneetiniin party per biliyeeniin kaa'uu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo haala kanaan kaa'uu dandeenya. Yookiin immoo ishii tanallee irraa balleessine 10 the power of 5 jechuun 8 10 the power of 5 party per billion jenneetiniin kaa'uu dandeenya jechuudha. Bifa salphaadhaan haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Party per billioniidhaan kaa'uu dandeenya. A fi B illee haala kanaan hojjetama. Kana fakkaata.